Ar'amaani siitanii ka'een dhadhaa baksa. Tokkoffaa ayyaana lammaffaa sirpiraayizii wayii jiraa. Ayyaanni fuulduratti baay'eedha. Sirpiraayiziin jira. Ka'een dhadhaan kiiloon birrii 800 ayyaana dura yeroo ayyaanatti siqe immoo iwaddada waan ta'eef ani saaba 800 binne jechuudha. Kanaaf bakseetanii maalitti akkan deemus I think duraan kiiloo 2-3 nama biraa fuudheen dhadhaan gadhee ta'ee dhadhaan biyya keenya baay'ee rakkisaadha. Anyways kan ammoo iddoo haaraadhaan fuudhee kiiloo 3 iskii nan laala jechuudha. Nama beekutu naa fuudhee mee hundaafuu hojjadheetanii bakseetanii isin agarsiisa na waliin ta'asin jechuudha. Gara viidiyoo kootti amma galgala sa'aatii 1 ta'eera halkan jechuudha. Maabiraatiin baay'ee ifaan jiru. Anyways rakkoo qabu na wajjin ta'a. Like, share godhaa, subscribe godhaa, yaada qabdan na gaafadha. Akkaataa itti fayyadamus natti maana barsiisaa yoo jiraate yookaan immoo sin baradha. Okay? Akkasiin isiniin jedhaa na wajjin ta'a na duuka bu'aa jechuu barbaadee ta'ani. Akkasii baay'ee na wajjin ta'a. Ashama hordoftoota kun nageenya isiniif haa ta'u. Akkumaan dursee dubbadhee gara hojiitti deemna. Dhadhaan kun yeroon ijaan laalu bifa lama bicaadha fi adiidha. Anyways rakkoo qabu walumaan ilaalla. Banagaraachin laay. Keessa buusee kun kiiloo 3 namatu naa fidee dhugaa dubbachuuf namuma ani beeku tu naa fidee jechuudha. Dhadhaan isaa bifa lama maali akka ta'e beeku. For example akka yaada keessanitti sakamtu sirriidha. Dhadhaa bicaa moo adii? Inna akkasitti dhangala'aa jira. Distii kanas alaa namni naa fide ture. Sagaleen Saamu'eel galaa jira. Inna maalinni seetanii dhangalaasan jira hamma akka jechuun dhangala'u. Garuu dhadhichi akkuma argaa jirtan viidiyoo eenyu sana. Yehoona bicaa fi adiidha. Anyways rakkoon qabu. Rizaltii isaa isinittan agarsiisa. Dhangala'aa jira. Sirii intinii kana alaanaa dhufee namannaa fidee tureeyyuu. Akkuma argaa jirtan dhangala'ee jira. Garuu hafee jira jabaatee jalatti jechuudha. Maali akka ta'e hin beeku. Baay'ee jabaatee jira dhangala'uu didee jechuudha. Dhadhaan yoo ibidda rageenyaan akka nasu dimbinne dhangala'uun beektu. Firiijilleen keenya naafinnaanini dakarra kaayamman baksutti malee firiijiin keenya jechuudha. Garuu yoona kun akkuma argaa jirta dhadhichi bifa lama jechuudha. Bicaa fi adiidha. Dhadhaatu akkasuma moo ibsaa ibsadhaa argarraalle. Amma dhadhaatu kun akkas ilaalaaluu dandeessu. Bicaadha adiidha jechuudha. Anyways argeen beeku waan akkana garuu dhiifama naa godhaati. Urgaa'uu didaa yookiin immoo mi'aawudha dhamdhama isaanii malee waan akkana argeen beeku. Anyways rakkoon qabu. Kun lindide kuni dhakaadhuma ta'e jechuudha. Ilaala kan dhangala'e keessaa nu harkisaa jira. Ummaa bakka. Dhakaa baay'ee dhakaa jechuudha. Firiijii namni galchee hin jiru kana bara. Mucayyoon yeroo naaf iddoo baay'ee lallaafee jira. Bakka akka naa dibatanii beektu akkasitti jira. Ani garuu amma galgalaatti firiijii karaa dhakaa kaa'e malee ani firiijii gaararraan keenye achumatti jabaate. Ani mis rakkoon qabu viidiyoo irraa gabaabsee hundumaa isaa dhangalaasee maal cabse. Qimamootiin immoo akka kan ta'a bishii, cuqura smuudii, kororimaa xiqqoo, irdii xiqqoo, shokonoota duraan itti naqe. Toon isaan kanatti naqe jechuudha. Waan arfan kana fayyadamee wanti itti fayyadamee bareedduudha waan jedhamuu fi irdii birri itti godhe fayyadamee hin beeku duraan hin sobuuti. Yoo kalarii das jedhu fidanaan jedhanii xiqqoo wayiiti jechuudha. Xuqura smuudii yookiin immoo abasuuda gurraachaas
baay'istan jalaa kan gurraachessine garuu abishii kororimaa fi sokonota sirriitti itti naqattu jechuudha. Haaluma kanaan gidduutti kaameraa irraan hambisee maaliif seetanii oomacha bichaa ta'e kidaanii sana tokkoon irraa fuudhe. An argees hin beeku dhugaa dubbachuuf bargit oomacha xiqqoo wayii godhata dhadhaan innaa baqsan isa akkanaa argees hin beeku jechuudha. Inna isa gadi naqee kaameraa irraan intini godhe jechuudha, irraan kutee jechuudha. Inni kun immoo bilchaachaa adda dhufe maanni seetanii gurraachaa dhufe jechuudha. Gurraachaa oomanchisa. Dhadhaa qulqulluu banagaraachin laayii baaksii argeera. Dura akka ganaa dhangala'een orofaa wayii rukuta xiqqoodha. Sana booda kililli kan jette dhadhaa bareedduu baati. Oomachuma ammoo maankaa 2-3 irraa qunxurtu malee dhumarra gurraacha kana mana kana hin jiru. Kun baay'ee cilaattaa dhufe I think tarii muuziidhaa isa jedhamudha. Isin dabbara jedheen malee oomacha kidaanii sana tokkoon irraa fuudhee isiniin jedhee kidaanii qoala kan inni amma tuttuqe sana jechuudha. Haala kanaan irrumaa fuudhaa deemee inuma rukutaa gurraacha kana inuma fidaa inuma rukutaa. Anyways maal gootu gatiidhaa dhadhaadha innee binnee akkasumatti an takattaksiisee amma gurraachi kun irraa deemutti yaa'u qas jedhee itti deeme jechuudha. Ila kidaanii mul'anne sana tokkoon irraa fuudhee oomacha dhugaa dubbachuuf. Bataam ቅፍፍ የሚል ነገር ነው። Anyways haala kanaan galgala waan ta'eef mucaan rakkisaa waan ta'eefin of hin mul'isne normaalii ila argaa jirtu ammas numa irraa fuudha jechuudha. Inuma rukutaa numa irraa fuudha. Baay'ee cilee akkasitti yeroo laaltan intiniidha baay'ee jechuudha. Muuzii yeroo quncistanii dhiiftan wayii jiraam akkasi jechuudha. Anyways akkasittiin hojjadhee xumuree baaksee jechuudha. Inuma irraa fuudha. Baay'ee nan takattaksiise dhugaa dubbachuuf. Inuma irraa ba'a. Dhadhaan maankaa 2-3 irraan fuutan dhumarra baqa adda kulul jechuudha. Ilaalaala cilee baay'ee cilee tokko. Duraan sana tokkoon gadi naqe kunoo hin beekaman nu qaamne eenyutu achi keessi jechuudha. Kunno argaa jirtu inni kun immoo dabilchaachuutti jedheedha jechuudha. Cilee wayii baay'ee tokko isin surura'een kaameraa irraa kute dhugaa dubbachuuf yaa'udha. Maal akka ta'e hin beekwani. Barkit gadi naqaaree jiran nuuroo Itoophiyaa keessa ta'e kiiloo 3 gadi naqu. Anyways akkasittiin hojjadhee xumuree jechuudha. Ituman akkasitti irraa haruuti. Rizaltiin isaanii dhumaa kana bahe jechuudha. Kiiloo 3 sun kana tokkoo fi baaldiin kun kiiloo 2 fixxu. Kunis kiiloo 2 fixaayyuu walakkaatti bahe jechuudha. Kiiloo 3 waan isiniin jedheef. እና akkasii like share godhaa subscribe godhaa isiniin jedha.